deebi'a jechuudha. Hawwii hangan dhiiga kee si buusisutti si biraan deebi'u si biraati. So ati aariin ati nutti bahaa jirtu aarii makiinaa waan maqaasaa baajaajiin lama gurgurtee dhiira birrii nyaachiste mana kee gurgurtee dhiira birrii nyaachiste birrii miiniyeela tokko nyaachiste dhufte dhiiratti aarii bahaa jirta. Uni ijoollee mana madaamii keessaa waan si gooneen qabu. Hangati gadi baate ijoollee mana madaamii akka maqaa dhooftetti dhiifama gaafatutti namni sirraa gabbuu hin jiru. Si galte qoshaashitti deemiiti dhaqii dura haadha kee abbaa kee ajajamii kootuuti nutti dubbadhu ati. Nama abbaan kee haati kee iyyuu gabbayii geeshoo tumi jettee haadha kee ati koo biyya Arabaa keessa waggaa 13-14 naannooftee dhabdee gaafa biyya galtee moo waan jettu moo hudduu kee qorqortee dhiiratti birrii miiniyeela tokko laattee nyaatamtee dhufte nuti maal saagoonu kan nuti aarii baatu numiti kan dhaqee birrii miiniyeela tokko dhiira nyaachisii kottu siin jedhe dhiira miti dhiirri biyya alaa keessaa birrii dhiira nyaachisii kottu siin jedhe hin jiru. Intala kana jechuun Saudi Arabiyaa keessa yeroo turte waggaa 2 achi turte galte Bahareen waggaa 3 turte Kwaaterii waggaa 6 turte Dubaay keessa waggaa 2 turte qabamtee galtee jechuudha. Ni beektu qabsiisanii ijoollee gashee rooma isheen asiitiin diddee waxamuu diddu qabamtee kan isheen galte. Walumaa gala isheen biyya Arabaa keessa naannoo bara 2002 kan isheen deemte. Bara 2002 deemte hamma kana waggaa 14 waggaa 13 kan isheen biyya Arabaa naannoofte galte biyya Dubaayitti yeroo qabamtee galte keessatti biyya yeroo galte akkatti gabbaatu dhabde budii ishee argachaa turte jiraatti sini galee isin garuu warra isinitti fincaanan tikkileedha. Dhiiran gaafa walxuxxuxan dafka ajooftu daabboo keessan gadi roobdi. Kanaafuu yoo hin jijjiirtu ansoola yeegiddeetaa keessan ijoolleen mana madaammoo warqiidha. Qulqulluu osoo qulqulluu ta'uu baatanii shunkurtii mursiistu araabni takka keetiin hubbeetta jechuudha. As dhuftanii nu ashamaqqaquuf ijoollee mana arabaa ashamaqqaquuf tokkottiin keetiyyuu mirgan qabdu jechuudha. Achumatti baxamaa deemati ala keecha saamunaa shilingii bitteet kana laala akkana godha habiibti saamunaan ishin itti fayyadamtu sana fincaarratti fincaanani sini galee nuti kaayyoo qabna. Saamunaa bituu biyyaane kireema bituu biyyaayyaane hudduu kiyya 90 galmaan taata jaa hudduun kiyya habiibti yoo dhiira walxuxxuqqii qabneen ajoofnu nuti bar dee maal taatan yoo dhiira walxuxxuqqanii xarooftu giddeeta keessatti bobaan keessatti najaa kireema bituuf biyyaayyaane saamunaa bituuf biyyaayyaane gaafa gaara saamunaa bituuf biyyaayyaane okee saamunaa ka bituu madaami birrii wal shakaa'u jettee fagaara kee waa carraana kenni habiibti maaltu nu carraana kenni muyiti godhadhu miyuutiin irratti hin qabin muyiti godhadhu habiibti yaadis hojii naasaan qabu muyiti godhadhu narraa haasa'een bu'a. Carraanti waan ta'eef laala isin warri biyya waan qabne odoo saamunaa bittan odoo kireema bittan zaaddanii nuun arrabsiisin kaa achi muti qabaddu yeroo sin nu arrabsitan an keenya nuti hin dubbatta dhaggeeffadhu dubbatta masi dhufu si arrabsite laali na dhaggeeffadhu muti godhadhu taraa kee haasa'e na arrabsuu mirga qabdanii aduun kee arraba buutaan kennu ani maaliif ani naashamaqqaquuf duraan dursaati jireenya biyyaa yaatanii biyya tastakakkaladha. Waggaa 20 biyyaa baate odoo saamunaaf kireema bittu manatti qorqoorroo gadi ijaarrachuu dadhabdee mana arabaa keessatti zaaddan okay achi kadhiirri isinirraa nyaatu kadhiirri hoteelatti isin cafallaqu as dhuftanii ijoollee arabaa arrabsuu hin dandeessanii ijoollee kaayyoo qabdu jechuudha. Ilfoormi keessa oolla galgala dhiqannee bijaama keenya uffannee zallanna jechuudha. Rifeensi keenya hin ajaa'u. Odoo ajaa'amee ijoollee meemee guyyaa guutuutu gara hudduu isheen ilaalin guyyaa guutuu olii gaddee maalte galgala dhiqatti laa guyyaa guutuutu paantiin jijjiirratiin ajaa oolte kilaasii arabaa ajaa'an balleessite mana arabaa ugaaniin ajaa'an balleessite baangaalisitti fincaanee na keecha ayyaa uumaa fati baangaalii keef habeebti mana arabaa jirra yoo barbaadde viidiyoodhaan si agarsiifnan maali nadiina jaawuka cooftoo qabda kanaaf jijjiiratta barpaante si nyaata si noossisa aannan sana kamaaf jijjiira cooftoo qabda kanaafuu ati sababa baangaalisitti fincaana si nyaata jijjiiratta giddeetaa ka'e
يعني جيجيرا ليش كل Nu'if jennaan haja adeemi giiftii kiyya xiraa'aa albaa adeemi of keessatti ati jechuudha paantii pireedii keetii nama ji'aan eeganii cafudha baay'ee. Paantii pireedii nama ji'aan eegemii cafudha. jiru paantii kiyya torbana dhufadha habibi Miutii dha. yaa'uu paltoon qabu Soore nurraa gadi buusi. gudu koo giddira jiraa jetta Paantii pireedii keessanii ji'aan eegdan. yoo bangaala isinitti fincaana of keessa gadi Bangaalibachuudhaaf jechuudha. Kaleessa qoomee caaltu. Kaleessa waan isheen jette dhageessee miti. Qoy al takka bichaa. Sooree maal jette jalan ture beektaa jiru intalti akka wayii sheerii natti gootee anii fi masiin jala turre. Isheen kun maal jettiin hawwiin ishee jedhamtu kuni ijoollee safara keetii bulookii of jalaa godhi. Intala kana balleessaa jiran malee amma karaatti deebisaa jiranii sababa isheetiin maaliif maatiin arrafama? Sababa isheetiin haati miskiinni maaliif hoo kaayyoo qabaatan ikkoo maatii ofii jijjiiranii gadi dhaabbachuu qaban turani. Nu arrabsuun duratti jechuudha. Ajaa isaanii immoo kan ofii kan madaamin isaanii dhiqadhu jedhanii itti himanii gara keenya fidan. Dhugaa waaqa jiraata jechuudha nuti koo warqeedha. Otoo dhiqachuu baannee otoo miiccachuu baannee nurraan nyaattu jarri kun. Of bukkee nu teessisuu dhiisitu guyyaa sa'aatii sakandii takka of bira nu teessisan. Garuu ofii isaaniitii xiraahanii eega madaamin qulqullina isaan barsiistee gadi dhufanii amma nurratti gadi albaati qizanii isaanii fidanii nurratti gadi yaasan jechuudha. Intalti Suusee jedhamtu sunii fi intalti Hawwii jedhamtu kun isaaniyyuu Hawwii kaan ishee kaan caala kan Hawwii Baqqalee caala kan nu arrabsee jechuudha. Kaleessa achi taa'anii jechuudha. Waan safuu namni jechuuni namni maatii keessatti guddate safuu beekuu qaba dhugaa waaqa. Sababa isaaniitiin namni kan arraffamu. Haati maatiin isaanii zartiin isaanii kan arrafamu. Maatiin maal haati miskiina maal balleessite amma dhugaa ga'anii amma dhugaa waaqa jiraata otoo haadha isheetitti bu'uu baatanii natti tola. Garuu kan arrabsiisaa jiru Hawwii otoo hin ta'ini ishee amma Hawwii asii gadi buute tanaa fi ishee Suusee jedhamtu sana. Bulookii of jalaa godhi warra safara keetii jettiin. Karaatti qabaa jiranii amma intala kana balleessaa jiran. Asumarratti jechuudha bilookii godhi jedhu miti bilookii gooteetti ijoollee safaraa moo eessarra jiru feesbuukii qabda miti Hawwii qeelaalaa feesbuukii irratti ishee barreessaa jiru ijoolleen hundumtu ijoolleen naannaa ishee maaliif bukoo ishee waan beekaniif ijoollee of jalaatti safaraa kun bilookii of jalaa dhaqxeetti. Isa qofaan obboleessi keessa waggaa 4 guutuu as keessa jirti maa itti haadha keenyaan arrabsiisee nadaraa rabbiin nurraa dhaabbadhonnaan badeddanaati guddaa keessanii qabottee firraatti biloo goote obboleetti isheen baalagee macarrashaadha soo hanaadha ishee arrabsiisaa jiru isheedha malee nama miti sinii galtee isheetu arrabsiise ijoolleen immoo yoo isheen jette maal godhi waa'ee haadha keetii maaf haadha kee arrabsiistan nan gadi galabbata arrabsaadhaan jette bara. Umureen gadi bu'a. Maaltu haadha ofiitti nama dabarse maaltu haadha namaatti nama dabarse eenyu kataate ishiin kan odoo ofii ishiitiif ishiin amma ofii ishiitii dhiqattee mana madaamii keessa hojjechaa jirti. Bilookii haa gootume ijoollee akka barbaadetti bilookii gochaa oolte miidiyaa irratti baatee fanaddaatee akka barbaadetti haasa'aa jirti. Namni ishiin argu miidiyaa irratti ishiin argu namni abbaa ishii obbolaa ishiin argu haa gootu mee haa gootu bilookii. Isa sanii abbaa fi obbolaa isheen nama sodaatu abbaa fi obbolaa sodaatee sadarkaa kanaan isheen gaan jechuudha. Kana innaa kanammoo kan irratti hojjechuu qabu nuti ijoolleen mana madaamii qimamoonni mana madaamii urgooftonni jechuudha. Sandalliin nuti koo dhugaa rabbi shittoo nu caalaan urgaa'u koo nuti koo dhugaa waaqa jiraataa. Odoo fi keenyaan dhiqanne bara odoo fi keenyaan dhiqanne odoo fi keenya qulqullina keenya mana madaamii qulqullina burtee bannaatish carsheen muradni. Kanaafi garee uummanne intala kana riippoortii goone takka lamaadha waan isheen banate riippoortii goone kana booda warra nurratti dubbatu guruppii uummanne riippoortii irratti goone gubsiisu isa kaan immoo imbaasiin nufaana hojjechuu qabu warra akkas gadi bayeetoo alba'u kan dhugaa waaqa isaan ikkoo ofii isaanii hudduu isaanii xaraganne ganaa nu arrabsuu dhiisite jechuudha dhugaa waaqa keessi koo nama da'ani gadi bayeen dubbadhu garuu dhugaa waaqa jiraata guyyaa gaafa takka gadi bayee dubbadheen beekan guyyaa gaafa takka jechuudha kanaafi nutu waliigalee intala kana balleessuu qabaasi. Nutu harka wal qabate riippoortii fi riippoostii irratti goone balleessuu riippoortii irratti hojjennee balleessuu qaba. Ka'ee imbaasiis immoo iyyannaa itti galfannee nuti koo tuqamuu qabnu dhugaa waaqa mootummaadhaan nuti sochoosuu danda'a. Nuti mana madaamii keessatti xibbis jennee kaayyoo keenya dhala keenya guddifachuudhaaf gadi jennee cabnee to'annoo jennu. Amma ishee afaan isheetiin aayyuu arrabsiti caaltuu arrabsiti wannoon bukittiin kun
Isayyuu fiiltarii lama sadi ofirratti jijjiirteeti ko nuti fiiltarii malee odoo baane jechuudha kan mana madaamititti hojiidhaan xibbis jenne kun ishee caalaa warqeedha. Sini galee kanaaf nutu harka wal qabatee irratti hojjechuu qaba. Kana qofan dubbadhaa hojiirra jira waan ta'eef namuuf kolchaa dhiifama. Nee rabbii jedhaa. Ona dhufan gorii immoo dhiifama guddaa. Boqqolloo fakkaattu kana ni geessi rabbii jedha cilfaa wayiiti dhugaa waaqa gabbaate ijoollee xiqqeechitu. Nde isheen ikko rakkoo ishee maali dhabeettu waa tokko hubadhaafi. Hawwiin miidiyaa irra deemtee ijoolleen ilaaltu. Isheen miiduma ishee banatti yoo hirribaa kaatu kuushinaa axxe mana walawwalte kuushinaa ishee yeroo seentu miiduma ishee laayivii banattee lafaa oolu. Ijoolleen ilaaltu. Ijoolleen akka ishee caalan ijoolleen maal akka fakkaatan hin argituun. Sini galee akka ishee yaaddu miti ijoolleen madaamii miidiyaa kanarraa dhugaa rabbi hojjetaa mootummaa kam hin dabarsu asirraati xilaatii isaaniiti. Dhugaa muddiin isaanii bichaan addadha dhugaa yeroo ilaaluu jechuudha. Hojjetaan mootummaa biyya keessa ani baradhee fixee hojjetaadha jedhee of akka abbaduu mataa isaa ijoollee madaamiitti hin qixxaatu. Har'a baalageen abbaan barbaade moo mataa gadi sin qabdee of nyaachuu hin qabdan. Ofirraati akkaataatti adabdan of ijaaraati intala kana ofirraati dhaabaa. Ndee nama maatii isheedhaaf kabajan qabne barbaadan akka barbaadan godha galabbataa itti bara. Galabbataa akka barbaadan godha itti bara. Himmattiin qabu itti nama obboleettii isheetiin guddaa mataa keetti deemasi of hin beektu. Ofii ishee of hin beektu obboleettii ishee akkana jetti. Intalli eenyuuf hilaan jirtu. Ishi monnuti maal goone jedhaa ofitti deebi'a. Intalli kun sirriidha miidhamteetti nyaatamteetti. Yoo dhaxxanii keessa galtanii ilaaltan baay'ee saayikolojiitiin tuqamtee jirti isaatti kan jireenya ishee irraa adda baatee qabeenya ishee hamma kana dhabuu jechuun adda. Ishi kun immoo maaltu nutti fidere? Unu maal goonere ijoolleen mana madaamii? Ijoollee mana madaamii keessatti aarii baatii soore yoo dhabde yoo qabeenya ishee dhabde yoo dhiirri goyoomsee akka barbaade waan barbaade ishee godhe aarii nutti ba'uu qabdi. Attamitti dubartiin tokko akkamitti dubartiin tokko dubartii akka isheetiin ajoofteetti seerumaan biyya eessaati waan akkasii edda dubartiin akka nuun jettee dhiirri immoo maal nuuna jedhume dhiirri akka maal nuuna jedhu edda dubartiin gadi baate akka nuun jettee sammuun ishee akka biyyaada ishee dhugaa rabbi hangaafan viidiyoo ishee ilaalu coggaarraa kun dhukkuba beektamini ariifadhee dabarsan dhaggeeffadhu faadha bara. Ajooftuun akka barbaadde ofii isheetiitti bakka barbaadde ooltee wanta barbaadde taa'aa ooltu. Ijoollee mana madaamii jetti. Ayee dubbadda namoonni dubbattanii caaltu sirriitti qabanii haasa'uu barbaadatan amma haasa'i. Yoo kanaan alaa kiyya haasa'i. Kiyya fiqir. Sagaleen kun ni jira? Sagaleen kun ni jira? Sagaleen kun moo'ite qabadhu hawwi. Ajooftoota leesh kan nabuustan aniyyuu ajaa keessan danda'e sin gidduu ta'a. Hawwi moo'ite qabadhu. Rabbi kan nuun arrabsiisi deemi. Anuu asaasii